Hey, akkam jirtu? Deebinee jirra. Viidiyoon kun karaa salphaa akkamitti shoortkatii riistartii fi shoortkatii shatdaawunii akkamitti kireet godhanna diskitooppii keenya irratti kan jedhu isinitti argisiisa. Koompitara keessan shatdaawun gochuudhaaf karaa hamma kana deemna. Naannoo kanaatti goona jechuudha. Amma garuu kan isinitti agarsiisu haala salphaatiin shoortkatii akka appilikeeshinoota walla kana shoortkatii akkamitti hojjannaa jedhu isinitti argisiisee jira. Kiroomii qabna taanaan yookaan biroozarii fayyadamnu irra keessatti sarchii batanii ni jiraatti. Sarchii batanii sana bukkee deemneetu maayinni barreessinaa shutdown.exe /s/t jenneetu ispeesii tokko kenninee fi duwwaa inni barreessinee sarchi goona. Ergi sarchi goonee booddee komaandiin nu dhufuu ni jiraata. Ni barbaanna weebsaayitoota irra jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kana ni jira. Weebsaayitii kanarraati daayirektii maal gochuudha jechuudha. Koppii godhannaa hin baanaa. Sabooddee diskitooppii keenya irra dhufneetu raayit kilik goonee niyuu hojjettuu bira dhufna. Niyuu sanatti buunaa. Sabooddee niyuu kana keessaa shoortkatii jettu filannaa. Shoortkatii nan filadhe. Sabooddee iddoo kana irratti maal gochuudha? Peest gochuudha jechuudha. Peest goona. Peest. Sabooddee maal goona jechuudha? Hin xumurra neekst jennaani. Neekst ergennee booddee maqaa isaa maayinna shatdaawun jennaan. Sabooddee maal goona? Finish jenna. Xumurre. Maal goonee amma shoortkatii kan shatdaawun hojjenne jechuudha. Kan jechuun maayinni daayirektii fagoo deemuun nu barbaachisu koompitara keenya shatdaawun gochuudhaaf kanuma fuunee maal gochuudha? Dabal kilik goonee shatdaawun goone jechuudha. Kana maal goona? Raayit kilikitti buunaa. Sabooddee piroopartii keessa gallaa irra deemnee sabooddee aayikanii fillaaf jechuudha. Aayikanii fillaaf paawar oonii fi oonii kan fakkaatu. Akkuma argitan aayikanii baay'eetu jira. Irra kaawwachuu yoo barbaaddan naannoo kana ni jirti. Kan paawar oofii fi oonii fakkaatu jechuudha. Cheenjiin godhaa fi irraan kaasa booddee kana fakkaate jechuudha. Kana fakkaate. Kana fuunee maal gochuu dandeenya? Diraaga gochuu dandeenya naannoo kana. Isanii goona amma kan riistartii hojjenna jechuudha. Kan riistartii hojjennaa ammas daayirektii kiroomii keenya keessa ni gallaa. Iddoo sarchi goonetti naannoo essii kana fuuneetu maal goonaa? Jijjiirreetu irreetti jijjiirra jechuudha. Irreetti jijjiirra. Sabooddee sarchi goona. Isa booddee ni dhufa akkanatti. Kana maal goonaa? Koppii goonaaf. Koppii. Raayit kilik goonee koppii goonaa. Isa booddee hin baanaa. Ammas raayit kilik goonaa niiw jennaa. Niiwtti buunaa. Shoortkat. Isa booddee peest goona jechuudha. Peest. Isa booddee neekst jenna. Kan isa kanaa immoo maal jennaa? Riistarti jenna jechuudha. Restart jenna. Kun shoortkatii riistartii. Isa booddee finish jenna. Akkuma argitan xumurreerra. Aayikaniitti jijjiiruu qofadha kan nu barbaachisu. Isa booddee raayit kilik goona. Piroopartii keessa gallaa. Cheenji aayikan jettu ni jiraatti. Isa booddee aayikanii riistartii keenyaaf ta'u ni barbaanna jechuudha. Riistartii keenyaaf aayikanii ta'uu ni barbaanna. Barbaadaa jirra. Kan irra keenya jechuudha. Aayikanii kana riistartiidhaaf irra keenyaa isa booddee akkuma argitan nu jijjiireera. Jennaan jechuudha. Isa booddee
shortkatii lama hojjetanne jechuudha. Shortkatii lama maal goone hojjetanne kun kan shutdowniti riistaartii jechuudha. Daareetii kana double click gaafa goonu riistaartii nuuf godha. Akkuma kana double click gaafa goonu shutdown godha jechuudha. So walii kana fuuneetu taaska baarii keenya jala keewwachuu dandeenya jechuudha. Akkuma argitan diraaga godheenas keessan buusaa. Kanas yoo barbaadan daftanii access akka gootaniif jechuudha. Access gochuu akka dandeessaniif. Access goone jechuudha. Just kana right click gootaniitu shutdown restart gochuu dandeessu. Viidiyoon keenya kana fakkaata. Galatoomaa yaalaatti fayyadamaa. Tech for Oroon YouTube channel kun haala salphaan akkamitti teknooloojii harka keenya irra jiru fayyadamuu dandeenya jiru ni dhiyeessa. Akkuma kana programming language ni barsiisa. Amma haaraa kan taatan subscribe godhaa, like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa jechuudha. Galatoomaa.